ajjecha asakootana warri gaggeesse mootummaadhaa jechaa jira Jawaar. Okay? Qacellotti hubadha. Kuni yaada Jawaar. Namni gartee kana dogoggora jechuu barbaadu Jawaarin dhayitanii akkaawuntii isaa jalatti feetan barreessanii gartee isaan dogoggoraa jechuun ni dandeessan. Okay? Jawaar ammoo mootummaadhaatu gartee warreen amantii ortodoksiidhaa fixee jira. Isaaniitu fixee isaaniitu itti gaafatama qabaa jechaa jira. Okay? So, akkasuma sanitti gaa warreen amma faarsee bulan jechoota gartee Jawaar hinjiin kana fuudhaniiti akkaawuntiilee isaanii gubbaarratti gartee dhoobaa jiran, olii gad oofaa jiran. So, Jawaar gartee gabaabinatti ani waan kana hin jenne waniin ani jechaa jiru. Tan asakoodhaa mootummaatu nama fixee. Tan amma dura ammoo tan gartee injifannoo abaaboon inni gaa maqaa isaanii gartee abaaboon jenne garuu gartee maqaa qoosaatiin isaan yaame qabsoo ammaan tana injifannoo waraanni galmeessaa jiru naannoo Arsiitis akkasumas bikka biraattis. Okay? Jawaar amma duraas yaada kanaa kana dhiyeesseetuma jira. Waraanaan qabsoo gartee akkaataa isin itti gaggeessaa jirtan kanatti injifannoo teessan gareen mootummaa takkaa gartee gareen biraa isin duraa kan xureessine ifirraa eegaadhaa jee yeroo takka takka yaada isaanii dhiyeessa. Kuni yaada isaati. Okay? So wanni nuti gartee bikki nuti irratti xiyyeeffannee asirratti haasoo barbaannu namni fedhe gara fedheen yaada poolitikaadhaa itti haa fayyadamu. Garuu immoo dhumaatiin ummataa akkuma gartee Arsii keessattis ummanni nagayaa maqaa amantiitiin dhuman kanatti akkuma torbaan lameen dabre kana warreen hujiirra jiran Harargeerraa takkaa gartee Awaashirraa ilaa Adaamatti ol deemaa jiranii karaa irratti dhumaa jiran. Akkasuma san obboleeyyan keenya warreen gartee karaa dhiyaatti maqaa adda addaatiin dhumaa jiraniif nuti sagalee teenya ni dhiyeessina. Wanni kanaatu ni dhaabbachuu qabdi jenneeti yaada keenya dhiyeessina. Itoophiyaa keessatti mootummaan ammaan tana filannoo injifatte tuni nuti duraanis filannoon kun gartee ta'uus ta'uu baatus irraan kaayyanne garuu immoo amata shaneen as deemu kanaaf mootummaan tuni maal qopheessitee jirti? Mootummaan tun nagee uummataa buusti moo akka gartee nageenyi uummata hin barbaachifnetti akka ifii isaaniitiif biyya gaggeessuutti hin jirretti xiyyeeffannaan isaanii magaaluma Finfinnee qofa tahee akkuma gartee amata 8 dabre kana itti fufuudhaaf deemammoo maalii gaaffii jettu tan namayyuutu gartee gaaffii taatee jirtu. Tuni mootummaan akka as baatee nuu deebistu ni barbaanna nuti. Kan amma duras jeetiin jira ammallee irra deebiitiin jira. Uummanni keenya hojjetee ifii isaatiif if jiraachisuu maatii isaa jiraachisuu deemee akka uummata biraatti akka gartee warra Finfinnee keessa jirutti mana barnootaa dhaqee galuu danda'uudha qaba. Nagayaan jechuudha. Rakkoo takka malee jechuudha. Wanni ammallee gartee biyya teenya keessa haalaan nama rakkisu amata 8 mootummaan aangoorra teessee amata 8 ammoo tooftaa garagaraatiin uummata waliin fixuudhaa fi saaminsi adda addaa gaggeeffamee akkasuma sanitti namni guyyaadhaan takkaa'u galgalaas karaa irratti ajjeefamee mootummaan nam tokkollee qabdee mana seeraatti dhiheessuu dhabu. Takka ammoo mootummaan nuti waan kana gaggeessuu dadhabnee jirra jaanii as baanii dubbachuu dhabu. Biitii addunyaa tun hundinuu yoo nageenyi jiraate qofa biitii takka guddachuun isiidhaa mul'atti. Yoo nageenyi jiraate qofa namni biyya takkatti investii godha. Investimentiin biyya alaatti irraa dhufti. Yoo nageenyi jiraate qofa warri biyyaa hojjetee jiruu isaa irratti xiyyeeffatee akkasitti yoo gartee gibirallee kafaluu barbaachise gibiraas kafala. Garuu immoo tujjaarummaan murtaa'ee gartee warreen qubaan lakkaa'aman qoftiin tujjaaranii isaanummaan qoftiin gartee mootummaadhaaf yoo gibira kafalan taate akkas taanaan gaa biyyittii gartee biyya uummataa odoon taane biyya tujjaaroota qofaa biyya miskiinni keessaa dhabamuu qabu. Jaanii waan irratti hojjechuu jiran fakkaatti. Okay?
So nuti ammallee dhumaatii uummataa namni fedhe haa ajjeesu warreen gaara keessa jiran haa ajjeesan mootummaan haa ajjeessu akkasuma san gareen hin beekamne illee yoo ajjeeste dhumaatii uummataa dura dhaabbannu. Nagee waan barbaannuuf jecha nagee irratti xiyyeeffattee hojii ta'e tolchitee yoo gartee san keessa lal namni hedduun gartee waan mootummaa tana biyyuma teenya taate malee hojiin mootummaadhaa hedduu sabloodha. Okay? Mootummaan irraa wanni ati barbaaddu hedduu waan xiqqoodha. Mootummaan biyya feetetu wanni isin gootu dura dursoo nagee biyya keessatti buusudha. Okay? Qalbiidhaan dhageeffadhaa. Mootummaan fooqii ijaaruun irra hin jiru. Mootummaan warshaa ijaaruun irra hin jiru. Biyya takka guddisuudhaaf. Mootummaan riizoortii ijaaruun irra hin jiru biyya takka guddisuudhaaf. Mootummaan wanni godhuu qabdu nagee lafa buusuudha. Daldalli nagee barbaada. Investimentiin nagee barbaada. Yoo daldalli jiraate uummanni biyya fedhe irraa dhufee biyya ta'e keessatti investi godha. Amma laala yeroo ammaan tana yeroo haasofnu kana investimentiin biyyoottan akka Taanzaaniyaatti galaa jirtu. Biyya akka Keeniyaa keessa galaa jirtu. Itoophiyaadhaan amata 5 dabree kana keessatti dachiifamaniidha. Inumaatu Itoophiyaa keessa warshaalee gurguddoon saamamaa karaa gartee lolaatiin jidduutti miidhamaa ummanni hojii irraa ari'amaa gara kaaniin mootummaan Ameerikaatis JCPOA keessaas baastee takkaa'uu gartee maali maqaan isaa programma gartee Ameerikaan duraan warreen Afrikaatiif goote keessaa gartee biyya Itoophiyaa tanafaa tan teerifii malee taaksii malee meeshaa biyya sanatti gurguratan. Amata 4 dabre kana Ameerikaan illee keessaa baafteeti jirti. So kun hundinuu rakkoodha fida uummata irratti rakkoo gartee guddinaati fida. Okay? Kan barate hojiin harkatu inumaatu gartee kan hojiirra jiru hojiirraa gadhiifamaa jira kan barate akkamitti hojii harkata. Okay? Arraan tana haasawa pirezidantii biyya Taanzaaniyaadhaa Saamiyaan biyya Raashiyaatti jirti. Achitti gartee istee vizititti booda qophii Raashiyaadhaatti dhufna. Istee vizititti gartee biyya san dheeyxee inumaatu gartee pirezidantiin biyya Raashiyaadhaa Vladimir Putin biyya guddisu. Namni hojii oomishu takka namni hojii uumu mootummaadhaa miti. Okay? Warreen gareen hojii oomtu ummata dhuunfaadhaati. Takkaa'u gartee private sector warra jaaniin isaaniitu hojii uuma. Mootummaan hojii isiitu hojjetti. Hojiin mootummaa maali? Akkaataan daldalaa takkaa'u gartee akkaataan jireenya nama yuufuu akka walqixa ta'utti heera baasuu, eegumsa godhuu, waan gartee heeraa hojiirra oolchuu, nagee biyyattiidhaa eeguu, daangaa biyyattiidhaa eeguu, hojii mootummaadhaa kana qofa. Okay? So waan akkanaa tana gartee nuti arraas irra deebineeti jenna. Dhumaatiin biyya teenya keessaa yoo dhaabbatte nageenyi yoo dhufe inumaatu gartee wanni san caalu hin jirtu. Amata 8 keessaa immoo haareetti gartee nageeuma gaafachuun hedduu nama rakka. Tanaatan jidduu hin irraanfatina lolli kaabaa ho'uudhaaf ta'a. Lolli Tigraay fi naannoo federaalaa jidduutti ho'uudhaaf ta'a. Tana hin irraanfatina. So daranuu gartee ammaasis lola sanitti hogguu gad deebine lolli san ta'uu qaba ammaas beeka. Ana kaan amma dura isin himetti lolli san ta'uu qaba. Okay? Ta'uu qaba waan ta'uu qabu tokko. Gareen TPLF amma gartee nuutu aangaa'ota naannoo kanaati mootummaa federaalaa afaaniin firraa dhorkinaa jaaniiti dubbachaa jiran afaan qawweetiin firraa dhorkina jaanii dubbachaa jiran. Okay? So kanaaf mootummaan federaalaa gartee akkanuma caljattee ittiin eeydu akkuma nama dura isin hime yoo Tigraay gartee akkanatti dhuftee warri TPLF aangoo fudhatanii nuti gartee mootummaa federaalaati wajjin gatteenyee marii goone jaanii karaa saniin aangoo yoo barbaadan taate
waanuma akkanaa tanaatu naannoo Oromiyaa keessattis naannoo Amaaraattis naannoo biraattillee gaggeeffamudha ta'anis niin jedhe. Kun ammoo biyyattiin guututti heera dhablee taati diigumsaatutti dhufaa isin jechuudhaaf. Jaalattanii jibbitaniis bashannanni kuni biyya teenya Finfinnee keessa. Ni yaadattanii gaafa gartee Dr. Abiy jaratti Tigroota Black Label malee humaata kan beekanii. Egaa Black Label malee humaata kan beekanii, politikaan beekanii, hojjechuun beekan, nama wajjin gartee jiraachuun beekan, biyya ijaaruun beekan jee gartee akkasitti qubatti laachaa ture. Isaafu Geetaachoo Raddaatii fi warreen isaa hojjiisan aangaa'ota TPLF jechuudha. Arra garuu immoo kunoo Oromoon akkanatti gartee Black Labelidhaan akka badhaasaatti harka qabataniiti itti shubbisaa jiran. Akkam jettaa nama dubbii tanarraa akka badhaasaatti gartee Black Label harka qabateeti itti shubbisaa jira. Du'aa itti godhu jira. Du'aa itti godhaniiti ichi booda gartee itti dhiichisaniiti ichi booda. Gareelee tana keessa ani xiyyaan kun faan gartee xiyyaan kun faan mucaa diraamaa dalagu san isa san na fakkaate duraan. Ogguun irra deddeebi'ee ilaale isaa miti jedheen akkasitti qalbiin tiyyallee na hoyyuu ta'e. Mee egaa akkam jettan laal dhugumatti gartee amma duru Oromoon akkanatti bashannanuu eegallee jirra. Bika kana geenye jirra. Akkam jettamee amma gaafa dur gartee Tigreen akkanaa jenneeti arrabsaa turree ni beeka. Gara Facebookii TV gara adda addaatti gartee hogguu waa barreessinu. Black Label dura keenya kanatti gartee Tigroota isaanii kana bashannanu. Ni yaadattanii miti abbaa Isaayyee faa eenyu xiyyaa wanta isaanii kana qaruuraan dura taa'ee bashannanu hedduu jira beeka. Arra gaafunoo Oromoonis bika kana geessee jirti. Duba amma tana akkam jennaan tan amma guddina jennaan moo warreen eenyu siniin jaa warreen dhibbaa diidamiiti moo maafiyaa dhibbaa diidamiiti moo gareen amma kana bashannanaa jirtu sun. Moo warruma PP'dhaati. Adda nu baasaa meeshaa. Namni tokko gama duubaatiin hoggunatti ergu wanta akkanaan jee qaruuraan kun yoo xiqqaate birrii 140 moo 150 naan jee hanqa san gayaa jee amma biyyatti okay. Birri 2,000 laki 2,000 oli. 2,000 oli. Birri 1,000 naan jee 1,000 naan jee yaa 150 yaa akkasii kunoo 2,000 jechuun wanta bar qarshii xiqqoodhaa bar qarshii 2,000 jechuun ammaan tana nama lama kana nyaatanii nyaachifti nama sadii yookaan nyaachifti. No, kumni lama dila san nama nyaachisu malee haayi. Ni yaadattanii deengadda hogguu xiyyaa Finfinnee biyya asirraa Ameerikaarraa biyya galee shuuroo fa'aa kanatti reesturaantii banate tokko. Shuuroon mana isaa qarshii 3,500 taatee jirtii yaanii sooshaal miidiyaa gubbaarratti olii gad deemaa turte hin dhageenye. So arrammoo waan qarshii 150 bashannanaa jiranii jechuudha. Tabiraati isinitti ta'u? Tabiraati isinitti ta'a? Akkam jettan?
Akkam jettee isin randiisaa? Hedduudhaan qaba beeka. Garuu biyya teenya qofaa miti biyya hedduudhaa jira.